Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan isiniif haa baay'atu karaa almasii isaa malee karaan biroon taatuutu jirtu jajjabaattu waldaa dhaloota barbaannaa jalatti kan argamtan baga jiraattan badee ture sababa hojiitiif hin badee amma deebi'eera waaqayyoo haa galatu. Insha'Allahu mee adhammoo waan tokkoon qabadhee dhufe amantaan islaamaa kan rabbirraa kenname moo kan namarraa kennamedha mata duree jedhu irratti wal wajjin ilaalla biraannaa gaashee waliin qur'aanni akkana jedha inna ad-diina indallahi al-islaam inna ad-diina indallahi al-islaam jechuun diin rabbiin biratti yookaan Allah biratti filatamtuu taate diiniin filatamtuun rabbiin biratti islaamummaadhaa jedha. Rabbitu inda Allah ana biratti diin islaamaa filatamtuudha rabbumatu jedhe moo namootatu waa'ee diin islaamaa tana irraa odeessuutti jira. Abbaan isaa kan dubbii kana haasa'e adda ba'ee haa beekamuu jechuudha. Facebook irratti gaaf tokko torbaanuma kana keessa guyyaa lama addaatiin duratti Facebook irratti nam tokko amantaan isin eenyutu kiristaana ta'a jedhee namtichi tokko yeroo inni haasawu arge. Konkolaataa keessatti haadha manaa koo wajjin ilaalaatiin turre. Ijoolleen akkana jettee yeroo isin deebiftuuf arge. Wanni haymaanuti jedhamu tokkollee rabbi irraan kennamne kan jettudha. Obboleessi keenya Qamar Hussein nama jedhamu wajjin yeroo iddoo tokko itti baadiyaa walitti haasawu. Ijoollee kana hafuura kuta akka inni haasofnu ijoolleen carraa argatetti akka haasofne yeroo inni godhu arga. Maaliin godhatu yeroo isa waliin jiraadhe jedha. Utuu achi hin jiraadhe silaa noormaaliin wannummaan godhu hin jiru jedhaatuun gubadhaatiin ture. Ijoolleen maal jette riyaalitii wanni haymaanutii isinii kenne jedhamee rabbi irraa afaaniin dubbatame tokkollee hin jiru jedhee deebisanii. Akkuma kana meeqa amantaa islaamaa itti yoo deebine amantaa islaamaa dhuma rabbumatu namaa kenne ragaan jiru meeqa inna diina indallahi al-islaam diin islaamaa rabbiin biratti filatamtuudha kan jiru kun rabbitu jechuu jira moo qaama birootti jedhaa jira indana Allah ana biratti indanii Allah ana biratti jedhaan jiru akka dhugaa rabbi indanii ana Allah diin al-islaam filatamtuun diiniin ana biratti islaamummaadha jedhaan jiru rabbiin biratti jedhaa jira qaama birootti irraa haasa'u jira. Kanaafuu diin islaamaa kan rabbiin uume osoo hin ta'in namatu akka waan rabbi filateeru qaama namaa watu irraa haasa'u jira dubbii kanaa jechuudha. Nama ta'a waan biroo ta'a hin beekamu yoo jinni illee ta'e yookaan yoo namallee ta'e hin beekamu waan lamaan keessaa tokko gabaabumatti garuu rabbi irraa miti jechuudha. Suuraa biroo irratti walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun otoo muslima hin ta'in du'inaa jedhe eenyutu jedhe dubbii kana eenyutu haasa'e suuraa kana irratti walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun muslima otoo hin ta'in hin du'inaa kan jedhaa jiru rabbiidha moo qaama birooti? Muslimni kun kan warra diin islaamaa duukaa bu'uudha. Muslimni kun isa kana muslima diin islaamaa duuka buutuu sanaa otoo hin ta'in hin du'inaa jedhaa jedhama quraanni kun. Sini galaa jira. Kanaafuu iyyuu isa kana eentu jedhe. Kan ammoo abbaan jedhallee beekamu. Waqaala Allah jedheen jalqaba. Yookaan ana Allah qaala. Ana Allah aqulu lakum ani rabbiin isiniin jedhe jedhaan jiru dubbiin kun. Ani rabbiin isiniin jedhe otoo musliman ta'in hin du'inaa isiniin jedhaaraa jedhee wanni irraa dubbate takka illee hin jiru. Dubbiin kana. Kanaafuu diin islaamaa hojjetama namni hojjetee namatti kenne malee hojjetama rabbiin hojjetee namatti kenne yookaan immoo waan rabbiin qindeessee
uumee diin tuntiyya je'ee waan inni namatti hime takkallee uf baanee ofirraa dubbate namatti himee miti jechuudha. Suuraa biroo irratti suuraa Ala Imraan irratti lakkoofsa 115 lakkoofsa 15 naannoo san dhaqaati mee laalaasin battaqalaa ومن يبتغي غير إسلام الدين نمتيجان دين إسلاما تنرأي غير إسلام الدين فلا يقبل منه فهو في الآخرة من الكافر نمتيجان دين إسلاما تنرأي دين برودو كابوي ربي الراهم فودويو إن اللي ويا قيامة ورهم غيان كيسا ستوكو جد ندبي كركان جد جنة غافن أمامو ماذا قال هذا القول؟ أين يدبت دبيتا؟ ربي ران دبا قام بروت ران دبتشو جراجتشو دبين فاكتين وغانجرتو تنو سلام ما كيست بني الإسلام على خمسه جاني ورّي أرابوتا قد أبنى أمنتا إسلاما وي كيست وغاها دبتا بني الإسلام grounding يوكان foundation إسلاما وانشانيج pillaring إسلاما the pillar or the foundation or the ground of Islam is depend on the 5 things one shall erect ijarat is grounded on the 5 things. One شنرت تجارة دين إسلامات تكفان لا إله إلا الله محمد رسول الله ربي ملي ربي برونجو محمد رجما ربي كي جت جل قدر فاونديشن نسي يوكان مبؤورة فمنيشي كانوا محمد إسحاق فإن لا إله إلا الله محمد رسول الله جت تدين تدرت جل قدر محمد سني إسماعيل إلما نكاح ملئ ألتين إلما نكاح ملئ ألت إسماعيل هذا أجار يوكان حجرا جأمتو داي حجران ورّا جبتوتا يوكا حجران يوكان أجار إشين جأمتون سني ورّا مصر يوكان إجيبشوتا Gibxoonni beekamtiin isaan qaban addunyaa irratti warra xonqolaadhaan beekaman keessaa tokko warra macanyaa yookaan fe'umaa ol kaasanii haada jawwee godhanidha. Sanyii warra Abiimeelik warra Faraa'aawoniiti. Eenyu Hajaraan achi keessaa sarraatanyaa Saara'aa taatee kan haadha manaa Ibraahimiitii fi sarraatanyummaadhaan kennamte namticha maqaan isaa Abumeelik jedhamu irraa kan kennamte. Saaraan dhala dhabuu irraa turtee jennaani Saaraan mee sarraatanyittii teennatti nuu gali yaa Ibraahimii Rabbiin ilma isinii kenna kan jedhu kun karaa isiitiin ta'uu danda'a wanni dubartiin irraa dhaabbateera waan jette irraa ka'uudhaan Saaraan abbaa manaa ishee seera qabeessaa sana gara sarraatanyaa isaatti ergitee Ismaa'iliin irraa argatte. Ilma nikahaatii miti Ismaa'il. Ilma nikahaatii miti. Marree Saaraan isheen illee indeesse jaarruma ishee keessatti mucaa maqaan ishee Yisahaaq jedhamu. Malaa'ikaan gara mana Ibraahim dhufte raaga itti raagde waggaa hadhaa haati manaa kan kee Saaraan ilma indeessi guyyaa akka addaatti jennaan kitaaba Tawraat keessatti Saaraan wanni durbarraa ba'u irraa waan dhaabbateef jecha hin seeqatte. Malaa'ikaan maaliif seeqatta? Ati wanni seeqatteef mucaan sirraa dhalatu maqaan isaa ati waan seeqatteef jecha Yisahaaq jedhamee itti moggaafama jedhan utoo mucaan dhalateef maqaan itti moggaafama. Yisahaaq jechuun kolfaa jechuudha. Shoof
Ismaa'il immoo utuu Rabbiin Saaraa yookaan Ibraahimiin Aggaaritti ergi otoo hin jenne akkanumaan Saaraan itti ergitee seera malee dhalateedha. Sanyii sana irraa argame hidda sana irraan dhufe warri baha fagoo je'amanii beekaman keessumaanuu Araboonnii fi warri Israa'ilootaa obboleeyyan yoo seeraan hin dhalatin iyyuu Araboonni yoo seeraan hin dhalatin iyyuu obboleeyyan warri Israa'ilootaa mucaa Yisahaaqi je'amu irraa kan diraayivdi ta'an babal'ataniidha. Yisahaaqi Yaa'iqoobiin dhalche. Yaa'iqoob immoo ijoollee 12 jedhee Qur'aanillee kan lafa kaa'u suuraan Baqaraa ayaan 136 wal asbaaqa jedhee Qur'aanii lafa kaa'a. Asbaatni ijoollee hidda Yisahaaqi irraa dhufte malee Ismaa'ilii dhufte miti. Israa'eloonni isaan kana koowwan immoo hiddi Ismaa'ilii immoo hiddi Ismaa'ilii warra Arabootaa gizee ammaa kana nadaajiidhaan baay'ee quufan. Gaaf tokko Saaraan Hajariin narraa baasi yaa Ibraahimoo jettee ofirraa baafte baha fagoo gammoojjii Arabaa keessatti du'uuf mucaan otoo irraa fagaattee jirtu Rabbiin itti dubbate malaa'ikaa itti erge. Malaa'ikaan itti dubbatte eenyutti Aggaaritti dubbatte an mucaa kan kee boo'icha isaa dhaga'eeraan boo'ini ka'e mucaa kee fudhadhu of duuba mil'adhu jedhee gaafa isiin mincii yookaan immoo burqaa ishiif dhangala'eeru ija isii banee argeetee dhugde ani mucaa kana nin baay'isa jedhee Rabbiin gaafas illee nin baay'isaa sanyii isaa akka harree diida'atti wal nyaatu harki isaanii sibiila qabata jedhe walitti bu'u. Kanaaf biyya Arabaa keessatti boqonnaan wanni haga addaatti ilaa addaatti hin jiraanneef Sooriyaan wanni nagaa dhabdeef sababa kana Iraaq, Iraan, Pakistaan, Afgaanistaan, Taalibaan gizee ammaa kana warri nagaa wanni dhabaniif gaafuma Rabbiin mucaa kanatti dubbateedha sanyii isaanii waan taateef jechuudha. Egaa achi keessaa sanyii warra Haashim keessaa gad Qureeshonni ni argaman. Qureesh keessaa sanyii Qureesh keessaa nama maqaan isaa Abdul Muttalib jedhamu tokkotu argama. Abdul Muttalib ijoollee 10 argate. Ijoollee 10 keessaa tokko inni abbaa Muhammad kan tare Abdallah kan jedhamu. Abdallah in argame sanyii warra Qureeshotaa keessaa erga argame booddee dhaloota Kiristoosiin booddee erga bara 595tti haadha manaa jalqabaa Khadijaa bintu Kuwaylid jedhamtu erga wal fuudhanii booddee egaa waggaa 15 erga turanii bara 612tti ganaa Nabi Muhammad goda Hiraa keessa bayee yaa ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir washiyaabaka fatahhir erga je'ame booddeedha ol ka'ee bayee gaara qaafitti galuudhaan diin islaamaa babal'isuudhaan bu'ee ba'ee gatii kaffale. Achi dura bara 610tti immoo goduma kanatti goda Hiraa jedhamu Jabal Nuur jedhamee kan beekamu jalatti goda Hiraa jedhamu jalatti galuudhaan Jibriil itti dhufee iqra' bi'ismi rabbikal ladhii khalaqa khalaqal insaana min alaqa iqra' wa rabbakal akram alladhii allama bil qalam jetteen malaa'ikaanii jedhe dubbisi maqaa rabbii si uumeetiinii jedhe. Sheyni tokko maqaa rabbii si uumee dubbisi jedhanii warri fassaranillee jiru yaa'u qaliilatul ilmu daruuratu sadri jedha warri Araboota diiniin yookaan ilmiin xixiqqoon nama keessa jirtu nama bobbokosiiti waan jedhaniif akkuma arganitti hiiku amma miidiyaan tolee ensaayikiloopiidiyaa irratti akkuma barbaadanii fassaraa jiranii Quraanicha
karaa kamiinillee haa taatu nuun imanuu taati walumaa galatti jechuudha. Kanaafuyyuu Muhammad Jibriiliin kun itti dhufee aga afaan isaa hoomachi keessaa jigutti afaan isaa ukkaamsee dubbisii jedheeni. Marree eegaa Jibriiliin kun afaan isaa eega ukkaamamuun irra jiraate. Eega afaan isaa ukkaamamu taateeti. Jibriili akkamitti dhufee Nabi Muhammadin afaan ukkaamse hoomacha afaanii jiish. Jibriiliin kun kamini malaa'ikaan bakka lamatti qoodamti. Yeroo baay'ee deddeebee dubbadha. Malaa'ikaan takka ta gubbaarraa kufte malaa'ikoota xuraa'ota kan rabbitti boonuudhaan ajaja rabbii fudhachuu didde. Tuun immoo ilaal'aan ilaa yawmil qiyaamaa haga guyyaa qiyaamaatti haga dhaatti illee kan rabbitti ergamaartu malaa'ikoota qulqulloota jedhamtu. Muhammaditti dhufee garuu hoomacha afaanii kan jisse ukkaamsi kun kamini yoo jenne sun mallattoo gaafii jala jiraa jechuudha. Marree walumaa galatti Muhammadiin kun sanyiin isaa eenyu kan jennu hiddi isaa Aggaariidha. Aggaar immoo warra xonqaayiiti. Warra digimtiidhaan beekamu. Isinii galaa jira dubbiin kun warra digimtiidhaan beekaman keessaa tokko. Warra jawweedhaan hojjetan. Warra jahatamii je'amanii beekaman. Amma ijoolleen baay'een lakkoofsa warra Arabootaan irratti ergu. Lakkoofsi kun maali 777 kun maali jedhan Arabii fi lakkoofsa 777 kan kennaa fakkaata garuu jaha malee 7 miti lakkoofsichi sun akka lakkoofsa warra Arabootaatti 7 kenna fakkaata jaha isaanii warri mana keessatti warra hafuura saniin hojjetan baay'een keessan beekuu qabdu warra xonqolaadhaan hojjetu jechuudha hafuuricha jahatamii illuminaatiidha. Egaa walumaa galatti Muhammad jechuun sanyii warra Qureeshonni warra xaaguuta waaqeffatan likki wanni isaan xaaguuta waaqeffataniifi eessumman isaaniittu xaaguuta waaqeffata eenyu warruma hajariittu xaaguuta waaqeffata yookaan immoo waaqa tolfamoo. Waaqni tolfamoon beekamaadha. Hagammaatti iyyuu jechuudha warra sana keessatti Gibxoota keessatti jechuudha. Kanaafuyyuu wanni isin sirriitti irraa hubachuun irra jiru diin islaamaa kan jalqabe waggaa muraasa hadhaa waggaa 1400 kan jalqabe kan hundeesse rabbiin osoo hin ta'in nama akka ta'e beekuutu isinirraa eeggamaa jechuudha. Ana rabbitu hundeesse jedheen dubbanne quraana keessatti illee hadiisa irratti illee. Kanaafuyyuu hundeeffama ishii kana bifa kanaan adda baafachuudhaan diin islaamaa diin rabbiin jalqabe yookaan diin rabbiin namaaf kenne osoo hin ta'in diin namni namaaf kenne ta'uu isaa adda baafattanii beekuudha. Piilariin islaamummaa yookaan immoo bunyaan islaam yookaan immoo arkaanni islaamaa shanan keessaa tokko laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullaahidha. Lammaffaan immoo diin islaamaa tuntan ittiin jalqabdeeni salaanni shan zaman armaan duraa moo shaniin ture salaanni shanii wayitu hin jiru. Waanuma kaleessa ofiin jalqabdee jechuudha. Zamana duraa hin shaarte diin islaamaa tun dhuftee. Rabbi seera ofiin shaaru kun immoo dhufee shaaree jechuudha. Zaman armaan duraa afaaniin nuun jedhan salaanni 50 ture. Taadaa 50 ture san 50 maaf hin salaanne jennee gaafanne. Hin qallalcheefii jedhan. Nuun sobuudhaaf jecha. Kanaaf yaa obboleeyyan kiyya wanni isin haqumatti addaan baaftanii beekuun isinirraa beekamu diin islaamaa tan rabbiin hundoofte osoo hin ta'in kan namaa hundoofte ta'uu ishii beekuutu isin irraa jiraa jechuudha. Sadaffaan itaa'u zakaati koppiidhaatin zakaa baafachuun zabanuma aadamirraa jalqabde koppiidha. Ilmaan aadamii zakaa baafataniinan abidiif qaayin mucaan jedhama ijoolleen jedhama. Arfeessuun soomu Ramadaan baatii Ramadaanaa keessa sooma soomudha. Hin turre sun zaman armaan duraa zamana Tawraatii zamana Injiilii zamana Suufotaa keessa sooma baatii Ramadaanaa keessa bulii 30 sooma kan jedhu wayitu hin jiru. Waan haareetti jalqabdi jechuudha kunniin. Sinii galaa jira. Wanni silaa rabbiin jalqabde ooma duraa qaxxalsiisa ittuma fuufsisa jechuudha. Waan haareetti jalqabsiise kun ammoo dhufe. Wanni shanaffaan immoo hajju beeytullaahi al-haraam liman istaxaa'a ilayhi sabiila. Warri mallaqa qabdan seera hajjii dhaqxanii guutuudha. Warri mallaqa qabdan kun warra mallaqa qabu irratti hundaa'e hajjii dhaquudha seera guutuudha.
haga ilaa Madiinaas dhattee maqaabirii Muhammadii ziyaartutti jechuudha. Kuni dhuguma Rabbiirraa jalqabameenu yoo jennee gaafanne is under question mark. Mallattoo gaafii jala jiraa jechuudha. Isinii galaa jira dubbiin kun. Tanaaf yaa obboleeyyan diin Islaamaa waanuma seera itti kennamee aqiidaan ishee kennamee fi aqiidaa 11 eegalamte arkaanni imaanaa warri diin tana fudhatan waajaha amanuutu irra jira je'anii shanan sanarratti illee waajaha dabalatti. Aqiidaaleen 11 tokkoffaan amantu billaa rabbitti amanuudha amantu billaahin tun lammaffaan immoo wa malaa'ikatii malaa'ikaan ni jira jettee amanu sadaffaan immoo wa kutubii kitaabilee rabbiirraa buufaman amanuudha. Yoo maarree eega amanuu taate tawraat mana keessan jira jennee gaafanne kanallee hin jiru dubbiin. Adaa diin Islaamaa seera rabbii jisuudhaaf ta dhufte malee seera rabbii raggaasisuudhaaf ta dhuftee fi miti. Afaanii Sheek Huseen Lukaan gara mukaa jedha warri kenna gaafamamma. Afaaniin diin rabbiitiif lola jettee garuu ati eenyuun irratti akka hundoofteertu of mee taa'iti uf laali nama waliin hin mari'atin isa mukee wajjin mari'atu. Diin tun dhuguma rabbiirraayi. Yoo rabbiirraa taate tawraat mee harka kiyya. Zabuur hoo eessa jira? Suufonni eessa jiran? Injiil jira ka Qur'aanii ragaa bayaaruuf. Yoo kan ammoo an kitaaba rabbii kan nama gatedha moo diin an harkaa qabu diin kitaaba rabbii na harkaa gachisiifte moo diin kitaaba rabbii harkatti na deebifte jedhiti laali. Tawraat mana keessan hin jiru kafartaniittanii warra rabbiin mormedha isin. Zabuur mana keessan hin jiru isin rabbiin mormitaniirtanii. Suufonni mana keessan hin jiranii isin rabbiin mormitaniirtanii. Injiil mana keessan hin jiru isin rabbiin mormitaniirtanii. Zabuur mana keessan hin jiru obboleeyyantii isin rabbiin mormitaniirtan warri rabbiin morme hin goga ibidda gala. Rabbiin mormaartan diddoota isin kafartaniirtu. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قرآن ما كيسن تجد سورة مائدة سورة شنيسو لاكوبسا أفرتامي أرفاقو رتب namtichaan tawraatiin hukmii hin godhinni ormi sun kaafiraa jedhe 47 dhattanii gaafa dubbifta namtichaan immoo injiilaan hukmii hin goone kaafiraa jedhe injiil mana keessan hin jiru zabuur mana keessan hin jiru soofonni mana keessan hin jiru tawraat mana keessan hin jiru eessaa fuutanii islaamummaa sana rabbiirraa dhufeettan islaamummaan seera rabbiitiin mormiti malee seera rabbii gadi hin dhaabne jechuudha. Kanaaf akkasi adda beekadhaa obboleeyyan kee dhugaa qabadha. Adda sodaan baay'een tureera. Aduunni dukkanoofti biyyoota garaagaraa irratti jedhanii soorata Allah jedhaatiin ture. Aduun sodaatina. Aduun dukkanooftee jiini dukkanaa yoomaa rakkoon hin jiru. Ilma Waaqayyoo kan qabatu Kiristoos Yesuusin fayyisaa lubbuu isaa godhatee kan fudhatu sodaan biyya lafaarra hin jiru. Maaf mana isa eeggata. Adda yoo lafti illee sochootee gara Rabbii deemte ati gara Rabbii deemta Kiristoos yookaan hin dhufa fudhatee siin lixa yookaan atu itti dhaxxaa achumatti mana sii qopheesse jechuudha. Si galaa jira dubbiin kun. Kanaaf zamana keetti hin taphatin, ofitti hin taphatin, gaafa jiini dukkanaa'e bishaan tutuu jettee caatii tuftee tutuu jedhaatiin biiraa lafa kaayeteettiin nama meeqadha amma mataa surubee mataan kun wanni kobbee irratti gaya ofii islaama ofii inji abdiin wannuma warra islaamummaatu sifa islaamummaatu ofirraa kan hin qabne baay'een isaanii islaamummaadha warri gajara qabatanii miinca qabatanii fiigan baay'ee jiru. Alaa kulli haaliin obboleeyyan kee isin qeequuf jedhaan jiru. Gaafa urjiin diimatte yookaan gaafa jiini wayii diimate hin fiiginaati sodaa wanna jedhaa guyyaan bulinaati Kiristoosin argadha boqonnaa argatte yoom amma fakkeenyaaf kiristaanni yoom iyyi maafi iyyina isiniif fakkaata abdii qaba. Yesuusin dhufa haati gabayaa dhuftu zambeelii keessa waa qabattee namaa gali taduuti faayidaan qabdu maaloo obboleeyyan kiyya waan du'e duukaan deeminaati isa jiraataa dhufee guyyaa qiyaamaa firdii kennu milikkita guyyaa qiyaamaa kan ta'e kan qur'aanni keessa ragaa bahe sanatti amanaa isiniin jenna. Isinii galaa jira isa duukaa bu'aa isiniin jenna inni maal je'ee وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها نقول يا قيامة فكين كنا
fakkeenya milikinni guyyaa qiyaamaa Iyyesuusiin akka ta'e Almasii Isaa akka ta'e isinuu beektu eeggataa jirtan adhamaaf isa waakkat ture bisaan fooniin untii foonni jibbitii jedha Oromoon Yesuusiin ufii akka inni dhufuun eeggattuufi ammoo Yesuusiin ni arrabsiti maalo yaa ulamaa'ota yaa sheekota maalo ofitti hin taphatinaa kottaa Kiristoosin argadhaa isiniin jennee isin waamna eebbifamaa